Harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu sin dhageessisaa Anusmaan Kumeetiin weerara guyyaa kaleessaa humni addaa poolisii naannoo Somaalee wayyaanee waliin ta'uudhaan kibba Oromiyaa aanaa Liiban irratti geggeessaniin jiraattota irraa namoonni 7 wareegamuun himame. Gama weerartoota irraa ammoo 8 ajjeefamuu jiraattonni OMN itti himan. Usmaan Abdullatiif dabalata qaba. weerara waraanni addaa naannoo Somaalee sirna baay'ee wayyaanee waliin ta'uun duguggaa shanyii uummata keenya irratti raawwachaa jiru ammaas akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen gabaasan. Waraanni addaa bulchaa naannoo Somaalee Abdiileen hoogganamu kan heeraa seera biyyattii dabalatee daangaa cabsuun dhiiga uummata keenyaa dhangalaasaa turee fi jiru. Guyyaa kaleessaatis godina Gujii Bahaa aanaa Liiban ganda dhungoo fi dhiirtiitti weeraruun uummata Oromoo irraa nama 7 ajjeesuu danda'ee jira. Gootota wareegaman keessaa 5 ilmaan Oromoo Boranaa hoggaa ta'an 2 ammoo ilmaan Oromoo Gujiiti. Tokko poolisii Oromiyaa dhalataa Gujii akka ta'es jiraattonni ibsan. Weerara kanaan ilmaan Oromoo Boranaa 3 madaa'uu fi ilmaan Oromoo Gujiitirraa ammoo namni 2 madaa'uu ibsan. Madooleen 2 gara hawaasitti reeffa godhamus addeessan. Akka jiraattonni himanitti jaalawwan weerara waraanni addaa naannoo Somaalee jeneraalota Tigireetiin oofamu godina Boranaa caamuqitti baneen uummata Oromoorraa namni 4 tokko Saroo Golchaa 2 Waaqoo Tiqaa 3 Abdii Jaarsoo fi namni tokko yeroof kan maqaansaa addan bahin rasaasaan dhahamanii wal aansaaf hospitaala Nageellee seenuu himan. Faana duula kanaa hordofuun gama waraana addaa naannoo Somaalee fi raayyaa ittisa wayyaaneetiin namni 8 ajjeefamuu fi gootan ilmaan Boranaa Kilaashii 6 fi bireenii tokko diinarraa hiikkatanii jiraachuu maddeen gabaasan. Lolli jabaan guyyaa kaleessaa ganda fageenya kiiloomeetira 35 magaalaa Nageellee Boranarraa fagaattu ganda dhungoo fi dhiirtiitti gaggeeffame waaree duraa kaasee hanga waaree boodaatti akka deemu ture himan. Weerara kanarratti raayyaan ittisa wayyaanee makalaakiyaan qabatamaan seenee kan irratti hirmaataa jiru ta'uu jiraattonni ragaa bahanii Oromoonni ollaa gandoota kanneen jiran hatataman Oromoota ganda kanaatiif akka dirmatanis dhaamurratti argaman. Weerarri waraanni addaa naannoo Somaalee wayyaaniin deeggaramu gaggeessaa jiru bifa addaatiin dhoohee nageenya hawaasa keenyaa booreessuu fi qabeenyaa fi lubbuu hawaasa keenyaa balleessuu irratti argama. Yeroo ammaa kana godinaalee Harargee Bahaa, Aanaa Cinaaqsan, Gursum, Fadis, Mayyuu Mulluqqee, Miidhagaa Tolaa akkasuma Harargee Lixaa Mi'eessoo, godina Gujii, Boranaa fi Baalee keessattis duulli waraanaa kanaan gaggeeffamu miidhaa hawaasarraan gahaa jira. Yeroo irraa yerootti hawaasni daangara jiran akka eeggannoo barbaachiftu godhanii fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma nageenya lammiilee keenyaa kana xiyyeeffannoon itti deemu akka qabus sabboontonni gaafatan. Magaalaa Dambidollootti tibbaa kana hoomaan waraana biyyattii kora bittinneessaa irratti boombii darbuun 2 miidhamuun himame. Kanaan wal qabatee wayita ammaa magaalattii rakkoon dhiphachuu jiraattonni OMN itti himaniiru dabalata qabna. Abbaa Torbee jedhamuun kan beekamtu magaalaan Dambidolloo raafamaa fi jeequmsa loltoota wayyaanee jala erga galtee turteerti. Dhiyeenya kanas hoomaan waraana biyyattii uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachuuf jecha kara jabaa Umar haluma kanaan kora bittinneessa Oromiyaa irratti boombii darbaachuun miidhaa dhaqqabsiisaaru aduu sanbata darbee loltoonni federaalaa kora bittinneessaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun akka waan hawaasichi kana raawwatee fakkeessaaru kan jedhan jiraataa magaalattii nuti dubbifneedha. Torbee darbe keessa humni addaa poolisii Oromiyaa warroonni kora bittinneessaa jedhaman namoonni 8 konkolaataa 2 magaalaa Dambidolloo seenanii kan isaan turan jechuudha. Namoonni kun hidhannoo gaadha kan isaan qaban haa ta'u malee galgala keessa naannoo sa'aatii tokkotti boombii lafa kora bittinneessaan jiru kanatti darbatan makalaakayaan jechuudha. Abbaa Torbee kana fakkeessuuf. Raayyaan ittisa biyyaa kun uummata fakkeessanii ofii isaaniitii kora bittinneessaa nagaa biyyattii eegsisan irratti tarkaanfii fudhachuun miidhaa dhaqqabsiisaaru kanumaan wal qabatee hidhaa fi doorsifni hawaasicha magaalattii mudataara jedhan. Warroonni raayyaa ittisa biyyaa kun hawaasa irratti dirratti kan isaan gaggeessaa dargaggoo daandii irratti qabanii rakkisuu afaan qawweetti qabanii doorsanii sakattaa gaggeessaa kan isaan jiranii. Wayita ammaa kana kora bittinneessaa Oromiyaa fi hoomaa waraana biyyattii jidduu wal gaarrifannaa jabatu jira jechuun dubbatan.
yeroo ammaa reeffannaa cimaatu guddisaa jira jechuudha. Yeroo yerootti guyyaa guyyaatti dabalamee magaalaa kana baay'ee dhiphisaa jira jechuudha. Guyyaa guyyaatti seenaa jiru ammayyuu kaleessa fi naannoo isaa tokko tokkotti oolaariin lama galeera magaalaa Dambidolloo jechuudha. Yeroo gara yerootti humnoonni waraanaa gara magaalaa isaaniitti bobbaafamaa jiraachuu nuuf himanii jiraattonnis yaaddoo jabaa keessa seenaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa guyyaa guyyaatti seenaa jira amma yoo xiqqaate garmalee kan isaan magaalaa keessa baay'atanii jiranii bakka hundumatti kan isaan argaman jechuudha. Hidhannoo guyyaa guutuu magaalaa keessa naanna'aa oolu kora bittinneessaa jinii gaarreeffannaa cimaatu guddisaa jira. Hawaasni baay'ee sodaa cimaa keessa jira jechuudha. Yeroo ammaa sochoon illee baay'ee rakkisaa ta'edha magaalaa Dambidolloo. Haala kamiin tarkaanfiin kun kora bittinneessaa irratti fudhatame qaamni tarkaanfii kana fudhatee seeratti dhiyaateera jedhee nama kana gaafadheera. Isaanis akkas jechuun deebisaniiru. Yeroo isaan dhufanii magaalaa seenuu fedhan korri bittinneessaan poolisiin Oromiyaa jechuudha magaalaa kan isaan wuran turan jechuudha. Yeroo kanatti naannoo handhuura magaalattii irratti boombiin kun yeroo darbatamu korri bittinneessaa nama lama irratti naannoo miilla isaanii irratti miidhaan qaamaa geeraa isaan amma yeroo ammaa riiferiidhaan magaalaa Finfinneetti kan isaan yaalamaa jiran. Haa ta'u malee ergasii makalaadaanis korri bittinneessaanis gaarreeffannaa cimaadhaanii amma ammaatti qaamni sana godhe wanti adda ba'ee kana jedhame jiru. Garuu yeroo sanatti makalaadaan naannoo sana waan tureef shakkiidhaan isaanuma jedhamee kan jarris korri bittinneessaanis kan isaan dubbatanii. Kanaaf amma ammaatti humnatti qaban illee waan qaban natti hin fakkaatu korri bittinneessaan jarri meeshaa gurguddaa hidhatanii magaalaa keessa naanna'u itti dubbachuun illee baay'ee rakkisaadha jechuudha yeroo ammaa wal gaarreeffannaa. Akka jecha nama kanaatti jaalalaa fi tokkummaan uummata Oromoo kan duraa caalaa jabaataara. Tokkummaa kanatti danqaa uumuuf jecha kora bittinneessaa poolisii Oromiyaa fi uummata Oromoo jidduutti garaagarummaa babal'isuuf mootummaan wayyaanee socho'aa jira. Kana hojiirra oolchuuf jecha kan tarkaanfii kana kora bittinneessaa irratti fudhate poolisii Oromiyaa fi korri bittinneessaa rakkoo kana hubachuun tokkummaadhaan uummata Oromoo waliin hoomaa waraana wayyaaneen durfamu dura dhaabbachuu akka qabanis namni kun dhaamaniiru. Inni kun ifaafatti yerootti tokkummaan Oromoo mul'achaa jirudha. Ilma Oromoo ta'e namni diinaaf qawwee baachaa jiru yeroo ammaatti of baree eenyummaa isaa namummaa isaa baree yerootti quuqamoo uummataa mul'isaa jirutti poolisiin Oromiyaas korri bittinneessaanis Oromoo ta'e qawwee koo kanaan biraa dogoggoree gowwoomee birriif jedhee garaa kootiif jedhee uummatatti qawwee koo hin galadoshi jedhee tokkummaa uummataa jinuumee yeroo inni socho'aa jiru kanatti isaan immoo jechuudha warri TPLF'n hoogganaman gocha kana tokkummaa Oromoo warri hin jaallanne jechuudha. Bifa qaama biraa fakkeessuudhaaf gocha kana godhanii dhiibbaa kana uummata Oromoo irraan gaati kan isaan jiran. Inni kun immoo isaanis milkeessu nus immoo poolisii Oromiyaas korri bittinneessaan kan keenya hin jibbisuu isaanis of baraniiru kan kanaaf of baru jennee abdii guddaa qabna kana booddee. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti haalli baruu barsiisuu guutumaan guututti dhaabbatuu fi barattoonni yuunivarsiitichaa torbee dabreerraa kaasee mormii jabaa dhageessisaa jiraachuun dhagahame. Haalumaan wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Mattoo rakkoo nageenya isaan mudateen wal qabatee mooraa yuunivarsiitichaa gadi lakkisanii bahuuf dirqamanii jiru. Dabalata oduu tanaaf immoo Feezaa Eliyaas. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti haalli baruu fi barsiisuu guutummaan guututti dhaabbate. Barattoonni yuunivarsiitichaa torbee dabreerraa kaasee mormii jabaa dhageessisaa akka jiranii fi gaafii gaafatameef furmaata waaraa hanga hin argannetti mormiin kun cimee kan itti fufu ta'uu gabaasan. Rakkoo nyaataa fi dhugaatii hedduu hammaachaa jirtu tana qofaaf osoo hin taane mirgi keenyas akka nuuf kabajamu gaafannaa jiran. Rakkoon tun akka sirreeffamtuuf gaafannus qaamni dhimmi ilaallatu furmaata laachuu hin dandeenye jaa barattoonni ganama daabboo takkaa fi shaayii takka cireedhaaf nuuf laatan. Kun immoo akka sirraa'eef gaafanneeti jirra. Hanga ammaatti garuu deebisaa takkallee argachuu hin dandeenye. Nyaanni yuunivarsiitii keessatti barattoota kanneeniif kan namaafii jiru dhandhamni isaa hin tolu. Kanaan duras akkasuma ture. Rakkoon yuunivarsiitii keessa jirtu tanaan wal qabatee sanbata dabreerraa kaasee hiriirri kun kan deemaa jiru ta'uu fi hanga gaafii nuti gaafanneef furmaata barbaachisaa ta'e itti nuuf kennanitti hiriirri kun cimee kan itti fufu ta'uu gabaasan. Haalli baruu fi barsiisuutis guutummaan guututti dhaabbatee akka jiru barataan kun dubbateeti jira. Hiriirri keenya dura sanbata tareessan gaggeeffamee ture. Innis waa'ee bulchiinsa yuunivarsiitii keessa jiru wal qabateeti. Rakkoolee adda addaa kan keessa jiran fakkeenyaaf mana nyaataa yookiin immoo kaaffee irratti illee rakkootu jira. Ammoo rakkoon biraa tokko kabiraallee ni jira. Ammoo nusirraa qaba asiin durallee himataa turre. Guyyaa afuriif daabboo tokkoo fi shaayii tokko qofa ganama cireedha nyaachuu turre. Kan ammoo sirreessaa jedhanii dadhabanii ammas ammoo itti dabaluudhaan buddeenummaa nuu kennanii sirrii miti gurraacha yoo nyaatanillee ammoo dhandhamni isaallee hin tolu. Ammoo sanii wajjin wanni irra buutanii waliin nyaatanillee sirrii miti jedhanii ijoolleen himataa turte. Gabaa kan himataa turan ammoo maa'uun sirraan jiru ammas akkasuma dhimmoon magarsaa akkuma dhufee rakkoo keenya kanaan wargee ilaaluu qabaa yoo inni kan argaman taate immoo doktora Abiyyi dhufuu qabaa jettee kana itti himataa turte deengadda. Haala amma jiru kanaan wal qabatee qaama mootummaa irraa namni isin gaafate hin jiru jechuun hin gaafadhe innis akkana jechuudhaan naaf ibse.
hanqina mooraa yuunivarsiitii keessatti deemaa jiru kanaan wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa rakkoo teenya tana arguu qaba. Yoo isaaf mijaa'uu baate Dr. Abiy Ahmad faan hatattamaan dhufee arguu akka qabu jechuun naaf hime. Garuu hanga ammaatti qaamni tokkos kan nu qunname hin jiru jechuun komatan. Akka barataan kun dubbatutti hiriira kana kan adda isa taasisu barattoonni yuunivarsiitii tana keessatti argaman kan sabni isaanii Oromoo hin ta'inis gaafii mirgaa afaan Oromootiin haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii mattuu rakkoo nageenyaa isaan mudateen wal qabatee mooraa yuunivarsiitichaa gadi lakkisanii bahaa akka jiran dubbata. Haalli amma yuunivarsiitii mattuu keessatti tahaa jiru kun hatattamaan furmaata yoo hin argatin gara hokkaraatti deemaati jira. Mooraa yuunivarsiitii mattuu yeroo irraa gara yerootti muddaba jabaa keessa seenteeti jira. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu dafee furmaata akka itti nuuf kan nu barbaannaa jaan. Gaafiin ijoon barattoota biraa ka'aa jirtus tanuma. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa obbo Taaddasaan aangoo akka gadi lakkisu akkasumas rakkinaa fi miidhaan inni barattoota irraan gahaa jiru ture tokkotti ibsaniiti jiran. Barnoonni ji'a tokko guutuu addaan citeeti jira. Kanarraa kan ka'e barattoonni hedduun abdii kutuudhaan mooraa gadi lakkisuu akka jalqabanii fi guyyaa har'aatis walakkaa barattootaa kan ta'u uffata isaanii qabatanii yaa'uuf osoo deemanii poolisoota Oromiyaatiin dhaabsifamanii kadhatamaa akka jiran dubbatan. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa guyyaa jimaataa irraa kaasee kan achitti argamu ta'uu fi hanga ammaatti furmaata tokkollee fiduu akka hin dandahin dubbatan. Kanaafuu dhimmi kun hatattamaan furmaata argachuu qabaan dhaamsa barattootaati. Oduma walqabateen bulchiinsi yuunivarsiitii Haramayaa rakkoo barattootaa furuu qabu moggatti dhiise nu akeekkachiisaa jechuun barattoonni komatan. Hoomaan waraana biyyattii mooraa qoofsiifames barattoota reebaa akka jiru dubbataniiru. Dabalanni oduu kana akkaataa nutti dhiyaata. Barattoonni yuunivarsiitii Haramayaa akka jedhanitti baatii fulbaanaa darberraa eegalee rakkoo mooraa isaanii keessatti geggeeffamaa jiruun adeemsa baruu barsiisuu qajeelluutti hordofaan jirru. Rakkoon kun akka furmaata argatuuf yeroo gara yerootti bulchiinsa yuunivarsiitii gaafataa turre. Garuu qaama rakkoo keenya dhageeffatuuf gurra nuuf ergisuu osoo hin taane akeekkachiisa nutti kennuun nu doorsisaara jedhan. Namoonni mormii beeksisa maxxansan beeksisni isaan maxxansanii kilaasii galuu gannanii tarkaanfii irratti fudhanna kan jedhanii. Qaama kamtu maxxansee beeksisa kana? Qaama bulchiinsa mooraa kanaati. Beeksifni maxxanfame sun maal kan jedhudha? Beeksifni maxxanfame kun barachuu yoo baattan akka tarkaanfii irratti fudhatamu qaama barbaachisu dabarsinee akka isin kenninu isin akeekkachiifnaa jedha. Maaliif kana jechuu danda'an isaan? Isaan gaaffii kanarra gaafachaa ture deebii isin kennine barattoonni immoo deebii eeggataa turanii waraanni nurraa bahu godhaa turanii egaa kanumaan barumsa addaan citee amma barumsa baruu barsiisuun addaan citee jira. Wayita bulchiinsi yuunivarsiitii isaanii akeekkachiisa kana itti kennetti ta duraa caalaa hin barannu jechuun mufii isaanii agarsiisaa akka jiranillee barataan kun ni dubbata. Egaa kanumarraa kaa'amee ijoolleen kilaasii seenuu jinnaan isaan immoo tarkaanfii irra fudhanna seenuu jiddanii jedhanii qeerroon immoo sodaan qabnu jechaanii turan mormii dhageessisaa turan galgala sana. Bulchiinsi yuunivarsiitii kun karaa nagaa fi tasgabbii qabuun furmaata kennuu caalaa akeekkachiisa nutti kennaa jira kan jedhu barataan nuti dubbifne kana raawwachuun isaa humnatti amanuudha jedheera. Ta'us gaafilee keenya wayita adda addaatti dhiyeeffataa jirra. Doorsifnis akka nu mudataa jira. Deebiin keenya nuuf haa deebi'u sodaachisa keessanii dhageenyi deebii keenya keessatti nuuf haa deebi'u sodaa ta'uu hin qabnu jedhanii itti sirbanii mormii dhageessaa turan. Loltoonni federaalaa akkasumas raayyaan ittisa biyyaa mooraa keessa bahee jira yeroo ammaa kanatti. Ni jiran. Isinoo barumsa keessan itti fuftammoo akkuma dhaabbatee jira? Akkuma dhaabbatee jira namni tokko aga ammaa kilaasii namni seenee jira barnoonni akkuma addaan citee jira. Bulchiinsi yuunivarsiitii loltoota kana maaf mooraa keessa baasuudhaan? Qaamni ittiin aga ammaa waraanni federaalatu galche waan ta'eef nuyi baasuu hin dandeenyu hin bahu jedhanii guutummaan guutuutti gaaffiin keenya waan hin deebiin gaaffiin hedduutu kan biraa waa'ee hidhamtoota siyaasatti wal qabatee akkuma guutummaa biyyaatti akka mooraa kanatti gaaffiin gaafatan waan tokko waan hin deebiin fi ammas hin dhageenye hin barannu jedhamaatu jira. Mooraa yuunivarsiitii keessaa haga ammaatti raayyaan ittisa biyyaan baane kan jedhu barataan kun akka loltoonni kun achi turan kan taasise bulchiinsa yuunivarsiitii isaaniitiin qaamonni meeshaa waraanaa hidhatan reebicha barattoota irraan dhaqqabsiisaa jiraachuullee dubbate.
Garuu loltoonni kun achi keessa doormiin kennamee fe'aa qubatan malee doorsisuu fi dhiibbaa adda addaa isinirra geggeessaa jiru. Ni geggeessu. Amma gaaf kaleessatti kana dimaata halkan jechaan dimaata halkanii ijoollee sa'aatii 3 booddee gara mooraa seenaa jiran jilbisanii reebaa turanii gara doormiin ga'anii mooraa fuulduratti keessattis. Yeroo isin akkanatti loltoota kanaan reebamtan bulchiinsi maaliif callisaa maaliif achi keessa isaan qobsiisee ammoo tursiisuu danda'a akkasumas maaf fala isinii kennuu dhabe? Fala nu kennine fala nu kennine isaan fala nu kennanii wajjin ta'an illee barumsa keenya ni baran. Isaan durumaayyuu beekaa harka keessaa qaban hin beeknu kan jiran waraana gidduutti nu mooratti nu gashuu isaanii beekameeti waan ta'eef fala nu kennan jennee waan isaan arganis hin jiru. Baatilee lamaan darban irraa eegalee barumsi isaanii burjaajaaram. Gaafiin keenya loltoonni wayyaanee mooraa keessaa maaliif baafamuu dhaban kan jedhudha. Inumaa waraana kana achii baasuu nafee akeekkachiifni nutti hammaataaram. Kanaaf haala kanaan barachuun yaaddoo jabaa nutti uumeera jechuun ibseera. Sababa kanaaf adeemsi baruu barsiisuudha addaan erga citee hagam tureera ammaan kana. Haalli baruun barsiisuu yuunivarsiitii Haramaa keessatti haga ammaan geggeeffame jalqabuma irraa kaasee. Erga reebichisi mooraa yuunivarsiitii keessatti isinirratti geggeeffamaa kan jiru ta'e akkasumas adeemsi baruu barsiisuudha kan hin jalqabin ta'e mooraa yuunivarsiitii keessaa maal gootu isin? Mooraa yuunivarsiitii keessaa gaaffii nama keenya dhageessine haga nu danda'an gaaffii keenya dhageessine yoo nu deebi'e jennee eeggachaa jirra malee hin beekamu fuuldura duratti tarkaanfiin jiru wanti fudhatamu hin beekamu. Akka ammaatti naa himtutti gaafiin keessan kallattiidhaan bulchiinsa yuunivarsiitii irraas ta'ee qaamota dhimmi ilaaluu irraa isiniif deebi'aan jiru. Irraan dabalee ammoo bulchiinsi yuunivarsiitii akeekkachiisa isinitti kennee jira. Egereen keessan kan gara fuula duraa hoo maal ta'a? Haala kanaan akkamii barachuu dandeessu? Gara fuula duraatti yoo xiqqaate waraanni kun nurraa bahuu qaba. Barumsa itti fufna yoo waraanni nurraa bahedha. Tarkaanfiitti fuulduratti jiru immoo mari'anneetuma mariidhaan goona malee aga amma kana tarkaanfii fuulduratti kana goona furmaanni keenya kanallee kophaaf yeesitti hin danda'u. Bulchaan godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar waraana wayyaanee waliin ta'uun dargaggoota hedduu hiisisaa akka jiru himame. Gabaasa dabalataaf Badri Yusuf. Godina Harargee Bahaatti bulchaan Aanaa Dadar raayyaa waraana wayyaanee waliin ta'uun uummata hiraarsaa akka jiru himame. Wayita uummanni Oromoo dhiibbaalee biyya keessatti sirna wayyaaneen irratti xiyyeeffatame ifirraa qolachuuf waloon dhaabbatee falmataa jiru kanatti bulchaan Aanaa Dadar Jamaal Adam jedhamu waraana wayyaanee maallaqaan bitee uummata irratti dulchisuun akka jiraattonni miidhaman taasisuu irratti argama. Shira namni kun raayyaa waraana wayyaanee waliin ta'uun adeemsisaa jiruunis qeeroon hedduun qabamanii manneen hidhaa keessatti dararamaa akka jiran odeessi kun ni mirkaneessa. Akka odeessi jiraattota naannicharraa nu gahe ibsutti obbo Jamaal Adam horii guddaa dhangalaasuun qeeroo fi uummata naannicha irratti gochaalee gara jabinaa kanneen akka hidhaa fi reebichaa seera fi seenan gaafachiisaa lammiilee isaa irratti hojjechiisaa jira. Wayita miseensonni OPDO irra jireessi isaanii uummata waliin dhaabbatanii fi jijjiirama boonsaa mul'isaa jiran kanatti gaafatama murteessaa akkanarra taa'e kana raawwachiisuun bulchaa Aanaa Dadar obbo Jamaal Adam qaanfachiisaa waan ta'eef dalagaa farra uummataa ta'e kanarraa daddaffiin akka dhaabbate gara saba isaa deebi'u qeeroon Aanaa Dadar akeekkachiisa dhuma laateefii jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo warreen taayitaa qabanitti fayyadamuun ammayyuu uummata miidhaa jiran akkana caasaa isaa keessaa qulqulleessuun jijjiirama afaaniin dubbatu hojiitti hiikuun tarkaanfii duraa godhatuu qabaa jechuun yaadachiisan qeeroon Aanaa Dadar. Godina Arsii Lixaatti dargaggoonni magaalaa Shashamannee fi aanota garaagaraa gurmaa'uun sirna awwaalchaa Koloneel Aliyyi Cirree irratti argamuuf gara madda walaabuutti imalan. Abdusalaam Hasan waan qindeesse qaba. Oromoon dhiiga tokkicha warri dheessee hin beekne dhufe. Sirna geggeessaa goota Oromoo Koloneel Haji Aliyyi Cirree irratti hirmaachuuf qeerroon aanotaa fi magaalota garaagaraa gara madda walaabuu imalaa jiraachuun himame. Sagantaa awwaalchaa goota kanaa sadarkaa fi kabajaa gumaachisaan qabsoo Oromoo keessatti qabaniin akka gaggeeffamu qeerroon qarreen abbootiin gadaa manguddoonni abbootiin qabeenyaa aangawootni mootummaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa bifa gurmaa'ee fi ijaarameen imala isaanii gara godina Baalee gochaa jiraachuu maddeen beeksisaniiru. Godina Arsii Lixaatti qeerroon magaalaa Shaashamannee fi aanota garaagaraa qindaa'uun sirna awwaalcha seena qabeessa goota Oromoo Koloneel Haji Aliyyi Cirree irratti argamuuf gara godina Baalee aanaa madda walaabuu magaalaa Bidiree iddoo sirni gaggeessaa goota kanaatti raawwatutti qaamaan argamuuf imalaa jiraachuun qindeessitootni imala kanaa OMN itti himaniiru.
akka namootni naannicharraa nuti dubbifne OMN'f yaada kennanitti koloneel Haaji Aliyyee Cirrii sirna abbaa lafaa uummata Oromoo gabroonfachuun qabeenya Oromoo saamaa ture uummatarraa qolachuuf umrii ijoollummaatiin bosona seenuun qabsoo diddaa gabrummaa gaggeessaa turuun seenaa qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa gumaachanii nama dabranidha. Dhalootni ammaa kun sagantaa gaggeessaa goota kanaa irratti argamuun gaggeessaan isaanii gaggeessaa gootaan malu akka ta'u gochuu caalaa kaayoo isaan irratti wareegaman galmaan ga'uuf dirree waadaa isaaniitti haaromsan ta'uu addeessaniiru. Koloneel Haaji Aliyyee Cirrii namoota daandii qabsoo bilisummaa Oromoo saaqanii fi wareegama gurguddaa kafalaa turan keessaa duubatti kan hafan nama guddaa dhabne kan jedhan qeerroon magaalaa Shaashamannee fi naannoo isii daandii qabsoo isaan dhaloota kana dhaalchisanii fi bilisummaa Oromoo arguuf osoo hawwan biraa kufan kana itti fufsisuun qabsoo mirgaa abbaa biyyummaa uummata Oromoo isaan jalqaban kana miira xiiqeen galmaan ga'uudhaaf kutannoo qabnu sirna gaggeessaa isaanii irratti argamuun kan agarsiisan ta'uu dubbataniiru. Qeerroon sagantaa gaggeessaa gooticha kanaa irratti hirmaachuuf gara lafa seena qabeettii madda walaabuutti imalaa jiran kunneen tisheertii suuraa gooticha kanaa ofirraa qabuu fi dhaadannoolee garaagaraa baaneeriidhaan maxxansuun konkolaataa isaanii irratti hidhachuun sirboota warraaqsaan miidhaganii kan socho'aa jiran ta'uun beekameera. Qeerroon Shaashamannee fi naannawaa isii sirna kana irratti argamuuf konkolaataa 40 gara madda walaabuutti imalaa kan jiran yoo ta'u magaalota gaan hunda irratti simannaan qeerroowwan magaalotaan isaaniif godhamaa jiru hedduu kan nama gammachiisu ta'uus ibsameera. Egaan daawwattoota keenya oduu har'aaf jennee kanuma hagammaatti oduu kana isin dhageessisuun kan isin waliin ture Anusmaan Kumeeti gama kiyyaan horaa bulaa dagaagaa.